ol kaatanii fuudhanii jechuun maal jechuudha? ol kaatanii fuudhan jechuun adda takkuu artistoonni Yaman keessatti hin dalagin qopheessee dhufi jettee Rabbi jalaa nu haa baasu. Kanaaf akkuma beektan gaafilee afaan Oromootii fi gaafilee naannoo qabadhee dhufee jira. Viidiyoo kiyya har'ammoo akkuma isin beektanii xiqqoo adda ta'ee jira. Inni wanti adda isa godhumaa inni duraan afaan Oromoo gaafilee mammaaksaa qofa ta'e amma immoo gaafilee biyyootaa yookiin immoo biyya dhaloota gootota keenyaa ka hangam beekume gootota keenya kana namoonni hangam isaan hordofuu hangam seenaa isaanii kana beekuuf carraaqu kan jedhuu fi maaliif warreen asirratti gaafii kana dhaggeeffattan illee deebitanii akka kitaaba deebitanii kitaaba dubbistan abdiin qaba. Kanaaf har'a artistii keenya kan yeroo baay'ee nama kofalchiisuu fi yeroo baay'ee waan ajaa'ibaa dalagu qabadhee isinii dhufeera. Asumaan chaanaala isaatii fi maqaa isaa isinii ibsee saniin booda nattaa deebi'u gaafii kiyya itti fufaa obsaan na eegaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota argannee tuubii fi Raahel tuubii akkam jirtan bagaa nagaan nu eedan isin jenna yeroo dheeraaf isinirraa fagaannus deebinee hadhaa argannee tuubii waan isin qabattee nuuf hirtes hin beekne gaafii adda takkuu artistoonni Yaman keessatti hin dalagin qopheessee dhufi jettee Rabbi jalaa nu haa baasu jedhaatu mee gara gaafii isiitti fufnaa jedha. Kanaaf gaafii kiyya akkuma beekamu itti fufee jira. Viidiyoo kiyya hanga dhumaatitti akkasiin daawwattanii kabajaan isin gaafachaa obsaaf jaalalaan na faana tura jecha kara gaafii kiyyaan deema. Kanaaf Mustafaan dhageeffadhu gaafiin dura goota keenya biyyi isaa eessa yookiin iddoon dhaloota isaa kan jedhu Agarii Tulluu eessa iddoon dhaloota isaa yookiin biyyi isaa? Agarii Tulluu Shawaadha. Argatte Shawaadha. Kanaaf iddoo dhaloota isaa mee yaada? Shawaadhuma keessa ta'e iddoo dhaloota isaa? Iddoo dhaloota isaa yaaluu hin danda'u lakki. Kanaaf Mustafaan gaafii gimmaasha argataa yookiin walakkaadha. Kanaaf dagam jedhama iddoo dhaloota isaa. Ani kanan barreessuuf gaafileen gaafadhe irra deebi'ee akkan hin gaafanneefan yeroo baay'ee barreeffamaan barreessee lafa godha. Maaliif gaafiin kun yeroodhaan booda yoo ture kanuma irra deebi'ee gaafachuu nan danda'a. Garuu viidiyoo wal fakkaatan irratti gaafileen kun deddeebi'anii akkana jalaa dhufneef akkanatti akka dokumantiitti yookiin immoo akka yaadannootitti ol kaa'aa jechuudha. Barreessee ol kaa'aa. Kanaafan barreeffamaan yeroo baay'ee gaafachaa deema. Anillee akka hin irraanfanneef kanaaf gaafiin kiyya itti fufee jira. Obsaan na faana tura jecha dhageeffadhu qaba. Amma immoo mammaaksa san kara jechaatiif gaafii quubsatii gaafii gahaa ta'e naa deebista. Ani mammaaksa nasi gaafadha. Ati akka jechoota naannoo keessanii yookiin immoo akka siif galatti naa deebista jechuudha. ol kaatanii fuudhanii jechuun maal jechuudha? ol kaatanii fuudhan jechuun waan qaban tokko ol kaanii yeroo itti tajaajilamtan jechuudha. Kanaaf ol kaatanii fuudhanii. ol kaatanii fuudhanii. Gaafii nuun aan galle ammoo sira ajaa'iba. Gaafii makkeetu naan galle. Ol kaatanii fuudhan jettee waan ol kaatan tokko yeroo itti tajaajilaman ol kaanii fuudhan jechuudha. Aywa deebii sirriidha. Waan ol kaan tokko ol kaanii fuudhu yookiin immoo waan itti yaadan tokko fakkeenyaaf ol kaatanii fuudhu jechuun namoonni jireenya isaanii keessatti karoora karoorfatanii karoora barreeffamaan yookiin karoora yeroo dheeraa yookiin karoora yeroo gabaabaa barreeffatanii lafa godhantu jira. Warreessaniin gaafa haala jireenyaa yookiin immoo iddoo duwwaa wayii argatan karoora isaanii sanitti fayyadamanii
karoora sanitti ka. Kanaafi warreen yeroo baay'ee karoora malee akkanumatti sin jennee namatti tokko jiraateedhaaf jiraannullee ni jirra. Namoota akkasiisaniif ka ol kaatanii fuudhu kan jedhan kun isaaniif ta'a. Namni tokko jireenya isaa keessatti karoora lama baafachuu qaba. Karoora lamaan keessaa karoora yeroo gabaabaatii fi karoora yeroo dheeraa. Maaliif karoora yeroo gabaabaa yoo si didee karoorri sun cabe immoo karoora yeroo dheeraa sanitti dabarta waan ta'eef karoorri kun ilma namaa keessatti karoorri dirqama. Karoora jechuun sammuu qofaan kan karoorfattu osoo hin ta'in barreeffamaan kan lafa godhattu baay'ee jireenya namaatiif yookiin immoo kaayyoo namaatiif yookiin immoo galma gahuu dhala namaatiif baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef warreen akkasii warreen karoora lafa godhatanii karooraan deemaniif ka ol kaatanii fuudhanii jechuun isaaniif ta'a. Warreen immoo karoora hin qabneef kanaaf waan hin ol kaayin tokko ol kaattee fuutu karoora sammuudhaan yaaddisan barreeffamaan yookiin waraqaa irratti namni tokko ol kaawwachuuf jireenya isaa jireenya gaarii yookiin immoo jireenya milkaa'aa jiraachuu waan danda'uuf kanaaf hanga wadhakkaasaa Mustafaan nu deemseera. Kanaaf baay'ee gaariidha jenneerra. Mustafaan galatoomechaa ammas gaafii kiyya itti fufee jira. Hordoftoonni arganneef tuubii nafaana turachaa gaafii kiyyaa fi deebilee kiyya obsaan hanga dhumaatitti raawwadhaa jechaa ammas itti fufeera gaafii kiyya. Kanaaf yaa Mustafaa ammas immoo biyya goototaa si gaafadha. Maqaa goototaa sitti himaa ati iddoo dhaloota isaa yookiin immoo biyya isaa naa hin taachuudha. Kanaaf Maammoo Muzammir eessa biyyi isaa? Yookiin iddoo dhaloota isaa? Maammoo Muzammir kana yaa'u dhaga'ee jedhetti. Yaada isas. Yaada gochuun ni danda'a. Baale ta'a. Yaali. Maammoo Muzammir jechuun ni danda'a. Yaaluu danda'a maaliif? Yoo nasiiba mukkuruu taate isaa lafaa ka'ee mukkureedha malee yoo ta'es waan beekumsa qabu itti ga'e hin jedhamu kana waan ta'eef hin yaalu. Kanaaf hin beekuu jettaa miti. Kanaaf gaafii wallaaluu jechuun wallaalaa ta'uu miti. Kanaaf dhuma asitti si dhaga'anii gaafii wallaaluu jechuun wallaalaa ta'uu miti. Maaliif yookiin oduma beeknu irraanfannee ta'a yookiin immoo gaafiin kun akka deemnee xiiqiidhaan waan san dubbisnee beekumsa irraa argannuufillee nu kakaasuu danda'a waan ta'eef kanaaf Maammoo Muzammir biyyi isaa Shawaadhaa Gudarii iddoo dhaloota isaa asumaan hordoftoonni argannee tuubii ka Raahel lakkii dogoggortis hojjetan immoo deebii keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Garuu ka kitaaba dubbiseetiin mootii ani ergama biyya irraa bahee waggaa 7ffaa eegaleera. Isin ajaa'iba kanan baradhe elementariitti kanan giraajuweet godhe bara 2003 meeqa sammuu yeroo saniitii fi sammuu har'a mana arabaa keessa jiru akkam akka ta'e koomentiilee akkana barreessitan akkana jajjabeessitan asumaan kabajaan isin gaafadha. Gaafiin kiyya ammas itti fufee jira. Kanaaf dhageeffadhu amma immoo mammaaksa san kara jechoota naannootti yookiin akkaataa sii galatti naaf ibsita jechuudha. Haatee bareeddii jennaan duubanaa deemtii jedhe. Haatee bareeddii jennaan duubanaa deemtee tokkotu haatee bareeddii jedhee gaafa duubanaa deemtee maal jechuu isaati maal ibsuu isaati? Duubanaa deemtii laajila jechuudha. Duubanaa deemtii jechuun jirti dhaginaa jechuudha ta'e maal jechuudha? Aywa sirriidha. Mustafaan duubanaa deemtii kan jedhe duuba deemtii jedhe sirriidha. Garuu duuba deemtii isaa garuu waa tokko ka haatee bareeddii jechuun duubanaa deemtee maaliif hanganan isitti musanirra ofii keetii argi murteessii jechuudha. Warreen waanuma namarraa dhaga'anii fi waanuma keessi isaanii yaade dubbata saniif deebii gahaa ta'a. Maaliif waa tokko namni haasa'eedhaan haasa'uu oduu hin ta'in dura irra geessee caqastee qabatamaadhaan qaqqabattee yookiin immoo laaltee murteessuun baay'ee gaariidha. Warreen qilleensa laalanii yookiin immoo jecha namaa qabatanii
afoolan taane nama keessa yookiin warreen waliin jiraatan kan akka hiriyootaa kan akka ollaa kan akka akkas siyaasatti kan akka biyyoota yookiin immoo fakkeenyaaf amantiidhaan sabaaf sabaan wal nyaachisan jiru ni beektu. Akkuma beektan Oromoon gamtaadhaan kaana hoosaan jedhanii kiristaana akkas godhe musliimni akkas godhedhanii walolan taane feesbuuk irratti namoonni baay'een kan dabarsanii jiru. Warreen isa dhageeffataniif deebiin kun gaasni ta'a. Asuma irratti raawwata. Warreen haaraa taataniif like share subscribe gochuu hin irraanfatiin sinin jedha. Warreen immoo maatii kiyya taataniif baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Warreen haaraa taataniif anaa dhufu balballi koo banaadha jechaa asumaan viidiyoon kiyya kanuma irratti xumura. Viidiyoo biraatii fi gaaffilee biraatiin hanga wal horaa bulaa deebanaa jechaa fayyaa naa ta'a.